Rediyon dandiaka wabi sabab biya urinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khaya hayota undeise radio dandiaka rugadan kukame lamidab jaraka di marako sabah bakanya tuka kanaf jalatame radiyon dandihaka waan kana wal qabsiisime qabxii warree faammitaanan kaasansan irratti illee yaada kan keegi dabalataan kenni taate dabalataan irratti walitti qabsiinu nu kenni jaaluseen hayyee galatoomii Hamza inni jalqabaa mootummaa lamatu jira biyya san keessa ka jedhuufi ani mootummaanuuf hin jiru jedha amma yeroo ammaa kana mootummaan qaamolee sadii gurguddoo qaba paarlaamaadhaa warra seera baasu inni lammataa immoo warra hojiirra oolchu jechuudha seerota ba'an hojii raawwachiiftuu fi seera hiitudha manneen murtii amma isaan keessaa inni guddaan keessattuu executive ka jennuun sun hin jiru seera angoo baay'ee qaba waan biyya san keessa jiru angoo olaanaa ka qabu muummicha ministeeraati. Itoophiyaan erga Mallas Dooyas muummicha ministeeraa akka hin qabne beekamaadha. Keessattuu dhiyoo kana muummichi ministeeraa sun akka hin jirre bakkuma sanuu akka hin jirre ifatti mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf wanni hojjetamu akkaataa natti mul'atutti state of nature waan jedhu tokko jira wayita seera barannu. Maal jechuudha mootummaan bakka hin jirretti ajajatu baay'ata. Martuu waanuma itti fakkaate gochuuf yaala jechuudha. Keessattuu humna qaba ka jedhu hunduyyuu karaa isaa mijaa'een hojiirra oolchuuf deema jechuudha. Fedhii isaa sana guuttachuudha. Kana akkamitti ilaalta? Fakkeenyaaf weerara daangaa Oromiyaa fi Sumaalee kana yoo ilaalte waraana sani kan banaa ture warruma TPLF keessa jechuudha. Keessattuu jeneraalota wayyaanee kan daldala kontirobaandii keessatti fayyadamoo ta'an. Mootummaan jiddugaleessaa keessattuu muummichi ministeeraa silaa raayyaa ittisa biyyaas ka ajaju kan hojii isaa kan guyyaa guyyaa to'atu kan jeneraalota kanneen hundatti to'atu angoo hin qabu bakka san hin jiru jechuudha. Kanaaf maal godhan jeneraalonni bakkuma jiranitti bakkuma itti hojjetanitti ufumaa waan ofii barbaadan san mootummaa ta'aniit bakka hundatti waa daddarbatan. Kabiraas amma yoo ilaaltu waanuma ministeeraa fakkeessu bakka tokkotti jedhu deebi'anii isaan waan sana jijjiiruuf yaalan amma gadi dhiifamuu hidhamtoota siyaasaa kanaan wal qabatee ibsi gaafa duraa ba'e 8 irra deddeebi'amee ediit godhame. Suni maal agarsiisa? Waan muummichi ministeeraa jedhe sana muummichi ministeeraa hin jiru beeki. Namootuma achi naannoo san jirantu angoo qabna jedhanitti hundi waanuma danda'an darbataa jiran waanuma danda'an godhaa jiran. Kanaaf ni jijjiiru jechuudha. Isa san keessatti maaltu uumame? Consistency guddatu jira jechuudha. Wal hingitu walitti hin dhufu ilaalchaa fi gochaanis tokkummaa hin qaban jechuudha. Keessi isaanii akkuma duratti ittaanaan jedhe hoffaa ta'ee jira. Dulloomee gara hoffaatti jijjiiramee jira jechuudha. Sababa kanaaf mootummaan gonkumaa amma mootummaan akka mootummaatitti yoo ilaalte keessattuu hojii raawwachiiftuun hin jirtu jechuu ni dandeenya. Beeki muummichi ministeeraa waa baay'ee hojjetaa ture obbo Mallas Zeenaawii wayita lubbuun jiru muummicha ministeeraa qofa miti waan angoo heeraan kennamteef qofa osoo hin taane waan sila namoonni biraa ministeeronni hojjechuu qaban waan sila paarlaamaan hojjechuu qabu waan warri seera hiiku hojjechuu qabu isatu dachaan walitti qabeet hojjechaa ture. Gaafa bakka sani inni hir'atu namni bakka isaa bu'e kuni hujima muummicha ministeeraa kan heera irra taa'e saniyyuu hojjechuu hin dandeenye. Maaliif namichi kun angoo hin qabu jechuudha. Akkuma argitetti gorsaa jedhanii itti aanaa ministeeraa jedhanii nama afur moo nama meeqa bakka buusanii marsanii nama kana jaanjessaa turan. Sababa kanaaf mootummaan suni ilaalchaa fi gochaanis tokkummaan qabu akka waliigalaatitti keessattuu qaamni hojii raawwachiiftuu mootummaa hin jirtu waan jedhutu natti mul'ata. Isa keessaa immoo gara OPDO deebinee yoo ilaallu OPDO'n
guddataa jira jedhee ilaalaan. Wayyaaneen du'aat jira. Biyya san ka bulchaa ture beeki Ihaadigii miti. Paartii siyaasaa afur maqaaf jenna malee kuwwani seera baasuu poolisii yookaan imaammata baasuu keessatti gahee hin qaban ture. Waanuma wayyaaneen baaftu hujirra oolchuudhaaf achi kaayaman malee aangoo hin qaban ture. Amma immoo yoo ilaaltu keessattuu dhiyoo kana garee lammaa wanti jedhamu kuni tokkoffaa guutuutti isaan ofirraa ari'ee akka duraanii sanitti ergamanii ummata cunqursuu fi maqaa ummataatiin jiraachuu akka hin dandeenye hubatanii hamma danda'an waan silaa duraan hin goone gochuu jalqaban jechuudha. Fakkeenyaaf heeraa fi seerri haa kabajamu. Kun waan guddaadha. Maaliif biyya san keessatti waggoota 27 darban kana keessatti heeraa fi seerri kabajamee hin beeku. Akkuma isin jedhe muummichi ministeeraa aangoo heeraan kennamteef qofa osoo hin taane kan seerri dhoorkus walitti qabeetu hojjeta. Heera san diigee seera biraa baasaa ture. Kanaaf heeraaf seerri haa kabajamu gaafa jedhan biyya saamuu hin danda'anii akka fedhanitti dhufanii Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf nama hidhuu hin danda'anii kuni haala isaan ittiin jiraatan san jijjiiruu danda'eet jira. Isaaniif ammoo kuni mataa bowwoo itti ta'e jechuudha. Maaliif? Fakkeenyaaf daldalli kontirobaandii kan namoonni baay'een miseensonni wayyaanee ittiin duroomsanii kuni haa dhaabbatu jedhamee Oromiyaa keessatti gaafa tarkaanfiin irratti fudhatamuu eegalu tarkaanfiin kun maaliif fudhatama? Kuni mirga nuuf kenname waraannee arganne gara jedhutti deeman jechuudha. Kanaaf OPDO'n reefuu dhalataa jirti. Garuu dhalattee hin guddanne amma ni guddatti immoo kichuucitti. Kichuucitu jechuun akkaataa afaan naannoo Arsiititti taanaa biratti waan maal akka jedhamu hin beeku. Daa'imni yoo dhalatee jidduun du'u jechuudha. Kanaaf kichuucitti immoo guddattee nama guddaa taati paartii taati ka jedhamu waan itti dhufnee ilaallu. Ammatti garuu seerri haa kabajamu, mirgi uummata Oromoo haa kabajamu, san birayyuu darbanii wanti isaan hojjetan waan guddaadha. Keessattuu wantoota wayyaaneen itti fayyadamtee aangoorra turuuf itti yaaltu keessaa tokko sabaaf sablammoota wal lolchiisuudhaan ummata Oromoo fi ummata Amaaraa wal lolchiisuudhaan jidduu sanatti ofii jiraachuudha ka barbaaddu ture. Isa san cabsanii ummata Amaaraa wajjin hariiroo jiru sana haaromsuun bi'aadenii wajji hariiroo haaraa jalqabuuni humna haaraa akka horatan. Kana malees ammoo mul'ata haaraa akka qabaatan isaan godhee jira. Mul'ata haaraa qabu waan wayyaaneen asiin dura ittiin mirkaneessaa turresaniin haalli ittiin irra aanan hamma tokko tarkaanfiiwwan amma fudhatan kana yoo laallu waan gaariidha jechuudha. Warri obbolammaan keessattuu Museedha, Musee Itoophiyaatti isatti nu baraara jedhan maaliif wanti guddaan biyya san keessattuu namoonni Oromoo fi warra Itoophiyummaa duraa san faarsu jidduu jiru inni guddaan maalinni waa'ee Oromoo yoo dubbattu Oromoon fottokuu barbaada. Sabaaf sablammoota biraa wajjin biyya tana keessa jiraachuu hin barbaadu. Kanaaf Oromoon gaafa qabsaa'ee biyya diiga ilaalcha jedhu santu ture. Oromoo keessaa as ba'ee keessattuu kan biyya bulchu keessaa haala kanaan as ba'ee Itoophiyaawwinnat suusnoo Itoophiyummaa suusidha waan silaa isaan jedhan sana Oromoon afaan isaatii yoo jedhuu fi itti dabalees gaafa amma Obbolammaa Magarsaa ibsa kennu konferansii walgahii isaanii irratti ilaalchisee kenname sana yoo ilaalle waa gurguddaa dubbataa ture. Isa keessaa inni guddaan maanni aangoo fi kabajni namoota dhuunfaa qilee haa seenu. Faayidaa ummataa fi kan biyyaa hin caalu. Wanti inni jedhu kun waan salphaa miti keessattuu namoota Oromoo irraa shakkii qaban. Fi dhugumatti illee yoo ilaalte biyya san keessatti faayidaa fi aangoo namoota dhuunfaattu bakka guddaa qabaataa ture. Waa'ee biyyaa, waa'ee ummataa namni dubbatu hin jiru. Fakkeenyaaf obbo Mallasaan wayita lubbuu hin jiru sana waa'ee alaabaa maal jedhee carqi jedheet isaan kabajan kana alaabaan hiika mataa isaa qaba carqi nawu. Yoo barbaadu ammoo namoonni achi isaanii wajji turan heera mootummaa kana mana fincaanitti gati. Wantoota akkasii sana jedhaa turan keessattuu namoota ergatanii fi
namoota isaanii wajji hojjetan yoo xiqqeessan jechuudha. Seeraa fi heera kabajaa hin turre akka mootummaatitti miti biyya bulchaa turan jechuudha. Ummatuma biyya san keessatti bakka buuna jedhaniiyyuu fakkeenyaaf ummatuma Tigraayiyyuu bakka bu'anii ummata Tigraay qixa sirriitiin tajaajilaa hin turre jechuu ni dandeetta. Ani maaliif yeroo Maqaletti waggaa 4 baradhu argaa ture. Namoonni gariin hiyyeessa waa takka hin qabne akkuma nama kamiitittuu namoota jiraatan. Namoonni muraasni garuu qabeenya horatanii bakka adda addaatitti fakkeenyaaf Finfinneetti fooqii ijaaranii, Maqaletti fooqii 4-5 ijaaranii, maatiin isaanii duroomee biyya alaatitti ijoollee barsiifatu. So biyya ka bulchaa turan osoo hin taane ofii bulchaa turan jechuudha. Miseensotumaa fi namoonni wal ijaaran suni kan itti fayyadamaa turan ture jechuudha. Oppidiyoon haala kanaan as bahee mul'ata haaraa qabaate. Ani baay'ee natti tole keessattuu waa'een hariiroon uummattoota jidduutti qabnu kan dhugaan jiru kun seenaa namni seenaa na bira jira garuu seenaan jiru akka jirutti ta'ee gara siyaasaatiinis gara diinagdeetiinis karuma hundaan keessattuu uummata Amaaraatiin wal ta'uun wal tumsuun uummata Oromoo sirriitti fayyaduu akka danda'u beekamaadha. Uummanni kun wal keessa jira, waliin horee jira, walitti horee jira, dhiigaan walitti hidhamee uummata jiru. Uummanni keenya fakkeenyaaf uummanni naannoo Amaaraa jiru gara seenaa deddeebi'anii gara duubaa yoo deebi'an badaa uummanni gariin uummatuma Oromooti laata waan jedhamus ni dhageenya jechuudha. Fakkeenyaaf Balaa Zallaqaa afaan Oromoodha waan jedhu jira. Samira dabartee ammoo uummanni amma naannoo Amaaraa jiru afaan Oromoo hin dubbanne kan akka uummata Walloo fa'aa uummata Oromooti jedhama. Kabira ammoo uummanni Amaaraa miliyoonotatti lakkaa'amu naannoo Oromiyaa keessa jira. Qabeenya biyya saniis yoo laalte uummata Amaaraatiif uummata Oromoo harka jira jechuudha. Uummanni lamaan kun gara siyaasaanis yoo laalle baay'ina uummataatiin parsantii 70 fi achii ol ka ta'u qabiyyee lafaatiinis yoo laalle akkasuma fi gara siyaasaatiin fakkeenyaaf heera mootummaa amma jiru diiganii mootummaa haaraa hunda hundeessuu uummata danda'anidha. Maaliif aangoon siyaasaa kan qabatamtu paartii yookaan immoo jaarmaya siyaasaa sagalee wayyabaa paarlaamaa keessatti qabuuni. Opidiyoo fi Biyaaden walitti dhufanii yoo ilaallu miseensonni paarlaamaa isaanii nama 326 ol ta'u jechuudha. Kuni mootummaa ijaaruuf gahaadha. Yoo barbaadan amma akka ani jedhe sanitti Opidiyoon dhalattee dataa jirti. Haala kanaan yoo itti fufte wayyaanee bira dabartee ummata Oromoo qofa qabattee akka paartiitti fuulduratti deemuu ni dandeetti. Gaafsan paartii barbaadde wajjin, feetu warra Kibbaa wajjin, feetu warra Amaaraa wajjin, abbaa fedhe wajjin yoo barbaadde ammoo wayyaaneenis of sirreessitee akkaataa heera mootummaatiin nin bula yoo jette biyya sana bulchuu ni dandeetti. So mul'annii fi ilaalchi jijjiirama amma dhufe kuni jabaatee kan lafa qabatu yoo ta'e dhugumaan kan itti amanan yoo ta'ee fi miseensota isaanii gubbaa hanga gajjallaatti sirreessanii dhuguma ummata Oromootiif kan dhaabbatan yoo ta'e amma maali wanni ani hubadde tokko warri KFO jaalala ummataa jechuun maal akka ta'e itti agarsiisanii jiran jedhee yaadaan. Obbo Baqqalaa Garbaa fa'a, Dr. Mararaa fa'a ummataaf jecha hidhamuun, ummataaf jecha du'uun, ummata jechuun gaafa ummataaf qabsooftu wanti ati duubatti itti deebitu tokkollee akka hin jirre hanga lubbuutitti aarsaa akka kafaluu qabdu waan hubatan natti fakkaata. Kana hubatanii sirritti kan deeman yoo ta'e Itoophiyaa bulchuu ni danda'u. Itoophiyaa warri bulchaa turan warra mul'ata haganaa hin qabne fi warra lafarraayis beezii hin qabnedha jechuudha yoo laalte fakkeenyaaf warra ija seeraatii fi ijuma heera isaan baasaniitiinis yoo laalte silaa ummanni amma wayyaanee kun biyya sana bulchuudhaaf gonkumaa hin danda'an ture. Isaan bulchanii turanii Opidiyoon ammoo kan ummata Oromoo bakka buutu bulchuu ni dandeetti ka jedhu qabaa garuu hanga isaan jedhan sanis muusee Itoophiyaati ka jedhu gaa itti dhufnee ilaalla. Obbo Lammaa Magarsaa dhuguma hojii akkasii sana hojjetanii ummata Oromoos gammachiisanii ummata Itoophiyaa guutuu ni gammachiisu ka jedhu uffatti ka ilaallu ta'a garuu adeemsi isaanii dhugumatti waanuma nama jajjabeessudha.
Tole galatoomi obbo Hussein qabxii bal'aa kaaftemee ittaanallee qabxii addaan kaasu qabxuma kanamee lammaafan akkasuma lafaa ka'anii hin argamne isaalleen kalees waggoota dheeraaf Oppiidiyoo wajjin turanii wayyaanuma kana keessa uummata keenya irratti wanni badiin isaan dalagaa turan waan gadhiyaatu miti qabsoon uummata jabaatte jennaan dhiiroo dandamachaa jirru uummanni nu fixuuf jira irraa hafaan jirru uummata kan afaan inni dubbatu waan inni gaafatu kan itti makamne ummata kanatti hiriirree ummata kan fakkaanne dandamachuu qabna jedhanii itti qanii ummanni illee carraa kenneefii jira gara waan Itoophiyaa kanatti illee dhufanii namni Itoophiyaa kun cufinu mataa qaba bulchiinsi gaarii tokko illee hin jiru gandaa fuudhee aga kuunno aanatti namni cufi rakkoo qaba warrum Itoophiyaa kanaaf illee dhiiroo maan dubbanne akkuma Itoophiyaa kanatti illee dubbatanii namni Itoophiyaa illee nam Gaambeellaa taatu Benishangilaa taatu warri Oomoraatti illee maan ta'in Affarillee taatu amma kanama gurra qeessanii jiran haasa'u madansaan ni haasa'e kana isi haasan lammaan haasa'u kun qofti biyyattii san ihaade gojiidhan dandamte biyyattii san argite umrii dheeressite gaaddisa har'a yaade gamurri Tigroota TPLFoota qabatti kan cabsite lammaafan dhuunfatanii biyyattii san rogatti deebisanii deemuuf humna ganga'u qabanii lammaafan warri sun itti dhiisanii warri akkanatti hidhate sun lammaafatti waan kan akka laafat dhiisuu danda'anii lammaafan akkamiin irra aanuu danda'an ummanni Oromoo immoo akkuma waliigalaatti meettaanan Oromoon ilaalchi badaan kaleessa irratti haasawamaa ture har'a cabaa dhufee jira kana caalmoo cabsuudhaaf Oromoo irraa maaltu eegama Oromoon nama cufa baatee deemuu hin danda'u biyya kan bulchuu hin danda'u biyya kan baatee deemuudhaaf namni yeroo ammaa kanatti akka Itoophiyaa san keessatti namni biyyattii kana dandamuu danda'u qaamni biyyattii kan dandamuu danda'u akkamiin argamaa eessaa dhufa jettee mee haaluma waliigalaatti waan kan walitti qabiittaana osoo gara goolabbitti illee dhiyaata waan jirruuf waan qabxii kan akka gaariitti nuu ibsite. Atau galmi Hamza isa tamma dhumarratti kaafte kanarraan ka'a Oromooni biyya kana ofii ittiin deemuu danda'u kan jedhu yaada kanaa jechuudha. Biyya kana kan ittiin deeme yoo naan ga'e Oromoodha. Kanarratti namni wal falmu waan jiru natti hin fakkaatu. Kan baatee yoo naan ga'e Oromoodha. Diinagdee isaa baatee kan yoo naan ga'e uummata Oromooti. Kana namni falmuudhaaf qoramu waan jiru natti hin fakkaatu. Loltuu biyya sanaa. Tudubbannu social basein loltuu Itoophiyaadha qotee bulaadha. Ijoolleen qawwee baatanii ijoollee qotee bultootaati eessaayyuu warra dhufan miti haadhas taanaan jechuudha. Ijoolleen qawwee baatan kun mindaa nyaachuudhaaf ijoollee qotee bulaa imaammatuma wayyaaneen baafte kanarraan kan ka'e carraa ittiin guddatan dhabanii kan achi keessa galan ijoolleen Oromoo kuma hedduutu achi keessa jira. Kan naannoo biraas akkuma kanaa jechuudha. Kanaaf maal jechuuf hin jedhee yoomiyyuu taanaan baruma Empire Itoophiyaa dhaabbate irraa kaasee social basein yookaan immoo bu'uurri hawaasummaa loltuu biyyoolessaa Itoophiyaa qotee bulaadha. Kanaaf loltuus yoo ta'e biyya sana keessatti loltuu biyyatti baatee kan yoonaan ga'e Oromoodha. Kanas namni falmuusaa dhaqu waan jiru natti hin fakkaatu namni hundumtuu waan beekudha kan. Keessumatti iyyuu amma ituu dubbannu bara dargiitii fi bara mootii moototaa yookaan immoo Imperial Itoophiyaa sana abbaa sirna sanaa hin ta'in malee ijoolleen proportionii isaa gaafa laaltu ijoolleen Oromoodhaa bara sanaa hooggantoota ajajjoota waraanaa warri ta'an proportionii isaa bara sanarra caala isa ammaarra. Garuu warra siistemii sana sirna sana abbaatti ta'etu hin warra siistemii sana sirna sana tajaajilu waan ta'aniif. Kanaaf amma namooti tokko tokko argumentii baay'ee dadhabaa Oromoonis mootummaa Empire Itoophiyaa ittiin deemaa ture isaantu iyyuu gara caalu harkaa qabaa nana cuucame wanti jedhamu hojjetu jedhu kun baay'ee yaada dadhabaadhaaf yaada booddeettafaadha. Yenna Ingiliziin dhattee Indiyaa qabattee loltuun Ingiliziin Indiyaatti dhaabde tokko mootummaadha jechuu fi qaaniidha. Maaliif qaxaramee hojjeta waan ta'eef loltuun sun loltuu Ingiliziiti. Indiyaa ta'us kanaafi yenna loltuun Indiyaa tokko koloneelli tokko Gaanaa dhaqee bulchee mootummaa Indiiti jechuu miti. Mootummaa Ingiliziiti. Akkuma kanadha. Ijoolleen Oromoos ijoollee kibbaas yoo ta'e warra sirna sana abbaatti ta'etu hin ta'in warra sirna sana kaffalamee fi tajaajiledha. Haa ta'uutii garuu isa kana filannoo keenyaan ofii keenya gaarummaatti hiikanna jechuun waliigaltee keenya gaafata wanta biraa wanta barbaachisu miti. Maaliif gatii itti kaffaleera eeyyee gatii itti kaffaleera. Biyya kana baatee ittiin deemeera eeyyee baatee ittiin deemeera. Wanta namni wal gaafatu miti. Uummata Itoophiyaa ituu dubbannu kaabaa hamma kibbaatti ba'aa hamma lixaatti yoo ta'e gaafate
dhugaa kana bacanciree sirriitti sitti wanta wal nama gaafachiisu jechuudha. Wanti hafe yennaa jiraate Oromoo gara hooggansaa abbaa sirnaa sana gochuutti fiduudha. Ummatoota kaanii wajjin waliin godhanii jechuudha. Kanaaf iji hundumtuu biyya sana keessaa amma Oromoo irra jira. Kun wanta bakkee ba'ee jirudha. Namni hundumtuu har'a ijisaa Oromoo irra jira. Filannoon keessan maayinni namni amma lammaatti gammadee kan baay'ee harka rukutaa jiruu fi lammaadhuma waan jaallateef yookaan lammaadhuma qofa waan jaallatee baay'ee kabajeef. Uummanni akka kanattiin hidhatee ka'e kun biyya koo hammandeeffadhutti hin deebi'u uummati jedhe kun biyya kana nurkatti diigamu nu fudhateetu abbaa nuti ta'ee biyya kana kan isaa godhatee ittiin deema sodaa jedhutu jira waan ta'e. Uummanni Oromoo filannoon isaa beekamaadha. Biyya isaatti abbaa ta'uudha. Biyya isaatti abbaa ta'uu jechuun Itoophiyaa diigachuu miti necessarily akka abbaan gara barbaadetti hiikachuu hin ta'a. Garuu uummanni Oromiyaatti abbaa ta'uu jechuun dirqama Itoophiyaa diigachuu miti. Oromiyaatti abbaa ta'uu jechuun Itoophiyaatti abbaa ta'uu jechuudha. Maaliif hundeedha waan ta'eef Oromiyaan jechuudha. Kanaaf namni biyya sanaan deemu kana booddee eessaayyuu dhufuu hin danda'u Oromoo keessaa malee. Kuni gabaabaadhuma dubbiiti jechuudha. Wanta biyya sanaaf boqonnaa nan kenna gara fuulduraatti adeemsisa. Biyyi kun nagaadhaan haa tarkaanfattu yoo jette tarkaanfiin jalqabaa ati gootu self ruleedhaa fi shared ruleedhaa jechuudha. Of bulchuu aangoo of bulchuu Oromiyaadhaaf naannoota hundumaaf kenniteetu waliin akka isaan wal bulchaniif immoo walabummaa isaaniif kennitee walitti dhufanii mootummaa federaalaa ijaarratu jechuudha. Isamma Hiwaat irratti ijaarrate asii gaditu hin ta'in isaan jalaa achi ol fidanii kan isaan ittiin ijaarratan ta'uutu irra jiraata jechuudha. Gama kan biraadhaan waa'een OPDOdhaan namoota akka wal haasofsiisuu nam beekaanis akka nama tokkootti maaluma kan isaanii jettee Hamzaan gaaffii kaafteetta waa'ee kanaadha. Ati mataan keeyyuu kaafteetta maa inni jarri kun lafisaan ka'an lafi dhaloota isaanii qabsoo Oromooti. Qabsoo Oromooti isaan dhale lammaafa malee waaqarraa gadi roobne lafa keessaas biqillee achuma sirnuma sana keessa turanii garuu qabsoon Oromoo gaafa jabaatee ba'utu isaanis korma ta'anii as ba'an kanaaf bu'aa qabsoo Oromooti waan ta'eef namni hundumtuu kana embrace gochuutu irra jiraata hammachuutu irra jiraata jedheetan amana'an. Maa inni ituu dubbannu milkaa'inni sabboontummaa Oromoodhaa yookaan immoo political activismiin Oromoodhaa milkaa'inni isaa inni guddaan tokko Oromummaa wanti jedhamu yaadni Oromummaa kunii garagartummaa keessoo hunda danda'ee koherentii ta'ee ba'uusaati. Oromummaanii baay'ee bal'aa wanta ta'eefitu nama hundaaf iddoo wanta qabuufitu OPDOllee hirmaachisuu danda'e hin irraanfatinaadha. Maaliifi OPDOn kaleessa immeejiinsaa maal ture? Immeejiin OPDO maanni yoon jedhe amma namoota gaafadhee namoonni kanarratti baay'ee waan wal dhaban miti. Immeejiin OPDO si keessa ture maanni yoon jedhe anamma ijoollummaadha mucummaadha kaasee immeejiin OPDO maanni yooti naan jette hin kolfita waanan sitti hojjetu. Maaliif sammuu keenya keessatti waa'een OPDO immeejiin jiru kan ijaarame xinnummaadha kaasee waanuma isaan hojjetaa jiran sana hojjetaa turan sana keessaa ba'e waan ta'eef waa'een maqaa dhaaba sanaadha wanta gaarii miti. Waa'ee nama ajjeesuuti miidhaan Oromiyaa irra ga'e hundumtuu karaa OPDO hamma manaatti dhufe Oromooti. Kanaaf immeejiin Oromoodha, immeejiin OPDO Oromoo biratti sanadha. Kana isaanis beeku warri amma hooggansarra jiran. Amma garuu maaltu ta'e? Oromummaan nuyi jennu kun bal'ina isaarraa kan ka'e hunda dandeessummaa isaarraa kan ka'e hunda danda'uu isaarraa kan ka'e gaafa isaanii yaada jijjiiratanii uummati keenya erga korma ta'eenus uummata keenya bira gorra korma taanee jedhanii gaafa isaan dhufanii anaa dhufu baganaa dhuftanii jedheetu simate gaachana kennee fi farda kennee fi eeboo kennee fi jabaadhaa gara fuulduraatti adeemaa jedheen. Kanuma wanti nuyi hordofuun nurra jiru ammayyuu taanaan maqaa Oromootiin kan manaa ba'u maqaa Oromootiin kan Oromoodhaaf bu'aa buusuuf dhufu hundumtuu baga nagaan dhufte jedhamuutu irra jira jedheetan amana'an. OPDOs haa ta'u warra kaanis haa ta'u. Oromoodhaaf hin hojjedha jedhee dhufnaan hojii isaatiin ifa ba'uudhaaf adeema waan ta'eef nama Oromoodhaaf dubbatu nama Oromoodhaaf loogu
baga nagaadhaan dhufte jedhee simachuudhaaf manni Oromoo bal'aadha. Kanaaf hundi keenya iyyuu akka ilaalcha dhuunfaa keenyaatti tun ta'in akka jijjiirama Oromiyaa keessatti dhalatee kanaatti yaaduutu nurra jira jedheetan amana. Gaafan akkas jedhu garuu dhaabni OPDOdha kophaatti baafamee haa ilaalamu jedhaa hin jiru. Dhaabni OPDO Ihaadeg irraa ba'eetu addatti kophaatti dhaaba addaa ta'ee haa ilaalamu jedhaa hin jiru. Maalifi Ihaadeg keessi isaa hurraa'eera, burkutaa'eera keessi isaa. Haa ta'uuti OPDO'n an qobaa kooti jedhee hin baane. Keessumatti iyyuu erga walga'ii guyyaa 17 sanaati tokko taaneerra erga jedhaniiti ifatti ba'anii akka kanaan dura wal qoccoluun suni xiqqoosee gara dubbaatti akka deebi'e hin argita. Kana jechuun maal jechuudha? Dadhabinni haa jiraatu iyyuu maleessa, diigamsi haa jiraatu iyyuu maleessa, ammayyuu manuma tokko keessaa wal lolaa yeroo jechuudha. Mana sana keessa walii galteen hin jiraatin malee manuma tokko keessa jiru. Kanaafi mana sana keessa taa'anii immoo Oromoodhaaf hojjechuun hin danda'ama. Ani numa danda'amaan jedha. Manni sun garuu dhumarratti diigamuutu raraata. Manni suni dhumarratti diigamuutu raraata. Manni sun mana Oromoodhaaf ta'u miti. OPDO'nis dhumarratti qulqullaa'eetanii kan Oromoo ta'a gaafa jedhee achirraa ba'uutu irra jiraata maleessa yookaan sana diiguu danda'uutu irra jiraata maleessa achi keessa taa'ee qulqullaa'ee kan Oromoo ta'uu hin danda'u. Sababiinsaa bu'uura utubaa manni sun irra dhaabbatetu faallaa duudhaa Oromooti. Dimokiraasiyaawi maa'ikalaawinnatiin faallaa aadaa Oromooti. Oromoon konsensasiidhaan hojjeta waan hojjetu hundumaa waliigalteedhaan hojjeta maleessa giddugaleessa irratti waa murteessitee hamma gandaatti biddee hojiirra hojjetu. Sagalee wayyabaatiin illee miti Oromoon kan hojjetu sirna gadaa keessatti harka 51 dhibbarraa arganneerra jedhamee hojiirra oolchuudhaaf hin deemamu. Hamma namni hundumtuu waliigalutti falmiita deemsifama. Akkanadha aadaan Oromoo, duudhaan Oromoo kanadha. Kanaafi dimokiraasiyaawi maa'ikalaawinnatiin isaanii sun hundeedhaan buqqa'ee gatamuutu raraata. Amma caccabsanii irraa xixiqqeessaniiru. Kanaaf kana gara fuulduraatti dhiibanii adeemuutu irra jiraata jedhee mana. Kanaaf maal jechuudhaaf hin jedhe gabaabaadhumatti OPDO qobaatti deeggaruunii fi mormuudhaaf ituu hin ta'ini waa'ee qabsoo biyyoolessaa uummata Oromooti. Achi as dhufasaa yoo barkurneewwan 5 darban dekeedii 5 darban achi as dhufasaa yoo ilaalte namni waanuma danda'utti darbata wantichi guddataama adeema. Namni waanuma danda'utti darbatee darba wantichi guddataama adeema. Akkasittiin suuta jedhee adeemaadha qabsoon uummata Oromoo kan dhufe. Kanaaf namni gaafa ittan dabala waan itti cobsa gaafa baga nagaa dhufte akkuma uummanni keenya jedhe namni hundumtuu baga nagaa dhufte jechuu danda'uutu irra jira jedhee namana. Maaliif wanti nuyi jalatti wal geenyu keessumatti yeroo kanatti Oromummaadha waan ta'eef manni sun immoo yaada garagaraa baachuudhaaf namoota garagaraa keessummeessuudhaaf bal'aadha. It's wide enough. Kanaafitu uummanni Oromoo bahaa hamma lixaatti kaabaa hamma kibbaatti yeroo inni tocho'u kan paartii ituu hin ta'in kan uummataa ta'e kanaaf beekamee ol ba'e. Kanaafitu namoonni amma gara booddeera dhufan dhaabni gara booddeera dhufe kun maqaa xuraa fudhatee gaafa inni gara uummata Oromoo dhufa yaada koo jijjiirradheera jedhanii hooggantoonni gaafa dhufanii anaa dhufu baga nagaa dhufte uummanni kan jedheef kanaaf natti fakkaata. Akka kanatti hin ilaalani Hamza. Hedduu galatoom jaalittaana ajaa'iba qabxii babbareeda kaaftanii keessummoonni keenya guyyaa har'aa ibsa bal'aa nuu kennitanii sa'aallee nurraa deemtee jirti akka goolabbitti meeqa waan kan mataa hidhuufillee sa'a dheeraa waliin turaa jirraa hedduu isin galatoomfanna kabaja guddaa isiniif qabna dhugaa rabbii sa'a keessan qaalii kana nuu kennitanii sa'a dheeraa kana nu wajjin turuu keessaniif akkasumas dhaamsa babbareeda kan xiinxala babbareeda kana nuu kaa'uu keessaniif egaa akkuma jalqabne kanatti goolabna sagantaa kennallee qabsoon ummata kennallee dhiiroo goolabamuu qabdi. Qabsoon ummata kana goolabamuudhafi amma akka waliigalatti mee yaada akka nuu kennitan barbaanna. Isii wayyaana nam hidhamtoota siyaasa tuttuqaa jirti hin hiike jettee furmaata biyyatti sanatti fida jettee ammoo wanni jalqabame jira. Wanni jalqabame hammeennallee dansooma isinillee kakkaaftan ilaalle ummanni kenna haaluma waliigalaatiin amma fakkeenya warra ulaagaa argitee namoota siyaasaa kana hiikuufuu ulaagaa 4 isiin keettatti jira. Ulaagaa san keessa namni dandamatu hin jiru waa akkanan laalan qabsoo ummata Oromoo ilmaan Oromoo gaggeessaa turte keessattuu Oromoo Protestii eegisan immoo Oromoo Revolutionii gaggeeffamaa ture irraa akkasumas warri siyaasaa kunillee waan dandamatuun fakkaatu ulaagaan isaan kaanuutu
ammallee balballi hidhaa fakkaata ummanni keenya qabsoo jalqabe son amma immoo bifa kamiidhaan haala woloo ta'eedhaan duratti finiinsuu danda'a gama kaanin immoo akka yaadattillee goolabbii waan nu ta'uu fi gama baalee kanarraa nama keenya beelessaa jirti beela hamattu deemaa jira nama immoo waan kan nyaatan dhaqqabsa jiran ijoolleen hargotiin arsii lixa shaallaa irraa kaan kun am karaa qabamanii jiranii reefu bilbilee dubbisee jira deemaaf deebiillee dhorkan karaa irra qabanii dura deemuu hin danda'an booda deebi'uu hin danda'an kaampii galcha jedhan midhaan otaka meeshaa harkaan qabanu midhaan argitee nama beela'eef geessullee biyya keessatti ogguraa jirti egaa waan kana immoo argitanii wanni rakkoon guddaan oppidiyoon kunillee akkuma kanaan dura jenna aga gajjallatti hin qajeelle ofii isiituu naaromne haaromsi kun aguma mataa kana gubbaa jira malee gandoota keessa biyya fixaa jirta harargee irrattillee waan dhagaa jirtan kan hin dhagaa jirtan kunoo warra kaleessa nama fixaa ture har'a kunoo muudaa jiran warri oppidiyoo kun iyyuu ofiyyuu dandamaan jirtu Itoophiyaa maani dandamte yoo deebinee waas laallu iyyuu bar ofiyyuu dandamaan jirtu warri si nyaatu manuma keessatti ka isaan nyaatu taayitaa naqanii ummataan ammallee walitti isaan diinomsaa jiran biyyattiin sun garamitti furmaata takki deemtuuf mee yaada goolabbii nuu hidha dhiiroo horaa bulaa deebana Hussein. Hayyee mee ka isa dhumaa kanarraa kaasu akka tasaa ta'ee waa'ee mirga nyaataa irratti qorannoo geggeessaa jiru. Akkaataa seerota mirga namoomaa sadarkaa idil addunyaatti ba'aniitti mootummaan kamiyyuu kan seerota sanii raatifaayi godhe yookaan ammoo mallatteesse mirga namoomaa kan nyaata gahaa argachuu yookaan ammoo beela irraa bilisa ta'uu kabajuu qaba. Mirgi kun waa sadii dirqama sadii mootummaa irra kaa'a. Inni tokkoffaa mirga dirqama kabajuuti. Warra nyaata argachuu danda'u akka nyaata isaanii san dhaban yookaan ammoo akka adeemsi nyaata itti oomishatan fi nyaata itti hidhatan hammaatu gochuu hin qabu. Fakkeenyaaf qonnaan bultoota lafarraa buqqisuun bishaan summeessuun fakkeenyaaf namni yoo kan qurxummii qabatee nyaataaf fayyadamu ta'e kabajuu qaba jechuudha nama nyaata qaba. Gabayaallee gabayaa irraa uummanni bitatee akka nyaata argatu kan dura argatu ammoo mootummaan jidduu lixee akka namni nyaata hin arganne gochuu qabu. Inni lammaffaa kabiraa irraa eeguudha. Namoota nyaata argatanirraa akka mirga isaanii sana hin mulqine fakkeenyaaf kaampaaniiwwan gurguddoon biyya alaatii dhufanii yookaan biyya keessaas dhufanii uummata naannoo buqqisanii akka namni nyaata hin arganne gochuun dhorkamee jira. Inni sadaffaa fi kaama dubbii kanaan wal qabatu mootummaan akka uummanni hin beelofne jalqabuma hojjechuu qaba. Hojjechuu faasiliteet gochuu qaba. Yoo uummanni ammoo akka tasaa waan humna isaatii ol ta'een beelaaf kan saaxilamu taate nyaata dhiyeessuuf dirqama qaba mootummaan. Mootummaan Itoophiyaa seerota idil addunyaa kan waa'ee kana tuman mallatteessee jira. Namoonni sababa adda addaatiif beelaaf yoo saaxilaman mootummaan dirqama isaa sana bahuu qaba. Egaa biyya san keessatti akkuma duratti jenne seerri hin kabajamuu seeruma biyya san keessa jiruyyuu kan biraatu hin kabajanii haa ta'u malee dirqama qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo waa'ee uummata keenya ka buqqa'ee kana yoo laalle kan jalqabas uummanni akka qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'u taasise mootummaadha. Jala sararree walitti himuu qabna kan. Liyyuu poolisiin kan mootummaan mindaa kafaluuf qaama mootummaa kan ta'e loltuu mootummaan mindaa kafalee fi uummatatti gadhiisedha. Qaama mootummaati jechuudha. Isa malees raayyaa ittisa biyyaati uummata keenya naannoorraa akka daangarraa buqqa'an akkanumas rakkoo kanaaf akka saaxilaman kan taasise jalqabumaayyuu mootummaadha. Dirqama silaa seerota mallatteessee fi seera biyyattiitiin irra jiru sana malees waan uummata buqqiseef mootummaan kun itti gaafatamummaa qaba. Uummanni achitti walitti qabameetiin beelaan dhumu kun sababa mootummaatiif waan ta'eef mootummaan keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama guddaa qaba. Uummata bulchina yoo jedhamu jalqaba uummanni lubbuun akka jiraatu akka beelaan hin dhumne gochuu qaba. Mootummaan gabroonfataan keessattuu biyya san keessatti beela bara 1973 wallotti uumamee fi bara 1984-85 deebi'ee wayita dargiis naannoo wallootii fi naannoowwan biroo kanneen akka Tigraay Harargeetti uumameen irra caalatti kan dhume uummata Oromooti. Keessattuu uummata Oromoo walloo.
Uummanni Oromoo kun maaliif dhuma akkamitti dhuma jettee yoo ilaaltu qabeenyi dhabameeti miti biyya kamuu keessatti hongeen jiraachuu danda'a sababa adda addaatiin uummanni naannoo wayii hanqina nyaataatiif saaxilamuu danda'a. Garuu mootummaan qabeenya yookaan ammoo nyaata naannoo tokkotti oomishamu naannoo biraatti geessee uummataaf dhiyeessuu dhabuudha. Yeroo Hayila Sillaasee sana uummanni jaarsonni walloo dhufanii gargaarsa gaafachuuf gaafa gara Finfinnee dhufanii dirqamanii poolisiin akka gara duubaatti deebi'an taasifame. Maaliif? Uummanni suni itti yaadamee akka dhumu taasifame jechuudha. Uummata gara ruubii mileenaa ta'utu dhume bara 1973. Yeroo dargii sanas uummata mileena tokkotti dhiyaatutu dhume waliigalatti san keessa irra caalaan uummata Oromoo Wallooti. Ammas mootummaan kun mootummaan wayyaanee uummata keenya kan qotatee yookaan horii horsiifatee jiraatu qabeenya isaa irraa buqqisee bareetti yeroo beelaan fixu salphatti ilaaluu hin qabnu. Istiraateejii ittiin uummata kana lafarraa balleessanii fi baay'ina uummata keenyaa kana itti hir'isan ta'uu danda'a. Isa lammaffaa immoo waa'ee OPDO kaaftee jirti. Dhugaadha OPDO'n haala amma jirtuun ofiifuu turuudhaaf ofiifuu of ta'uudhaaf haaromuu qabdi. Gubbaa hanga jallaatti uummataaf dhaabbachuu qaban. Godina Baalee keessatti mootummaan caasaa akka qabu beekamaadha. Gubbarraa kaasee hanga gooxitti uummanni kun yoo beela'u hin beekan jechuun baay'ee rakkisaadha. Itti gaafatamummaa isaanii bahuu qabu. Mootummaanis dhimma kana laaluu qaba. Akka waliigalaatitti garuu haaromsa cimaa geggeessuutu irraa eegama jechuudha. Galatoomi. Hedduu galatoomi itti aaname kanuma wajjiidhaan wal qabsiiti yaa goolabbii waan nuun jettu. Yaa walumaa galatti ani wanti uummati keenya wanta ta'uu wanta biyya keessatti adeemaa jiru sirriitti hordofaa jira. Kanaafi tokkoffaa mirga isaa gaafate uummati keenya amma deeffatutti manatti hin deebi'u jedheeraan sila waanuma ija keenyaan argaa jirru waan ta'eef manatti deebi'aan jiru. Uummanni isa kana jabeeffatee itti fufuudha. Warri OPDO manuu sila jenne gaafa kun laafee itti dhiisanii isaanis bakka duriitti deebi'uu danda'u. Maaliif humni isaan qaban uummata waan ta'eef waan tokko gochuu hin danda'an waan ta'eef. Garuu egeree mootummaa kanaa gaafa ilaaltu harca'ee dhumeera. Harca'ee dhumeera wanta tokkitti tarkattafee qawweedha. Qawweedhuma sanayyuu immoo hammi isaan ittiin kanaan dura uummata rukutan balaa waan itti fidee fi kana booddee rukuttaa isaan nama rukutan yennaa as ba'a ta'e jechuun isa amma mul'ataa jiru kanatti dabalee akka kanaan duraatti uummatatti bobbaaseetanii jimlaadhaan wanta kana kan hojjedha kan jedhu isaan deemsisaa hin jiru. Maaliif isaan deemsisaa hin jiru? Loltuun biyya amma ituu dubbannu ji'oopolitiksiin gaafa Afriikaadhaa jijjiiramaa jira. Waa hojiin manaa jalatti kanatti kenname warra wayyaaneetti kenname kanii qabsoo uummata biyya keessaa duwwaame. Alaallee achi as wanti adeemaa jiru jira ijaan godhatiin maleessa. Kanaafi wanti keessa jiru harcaa adeemaa jira waan ta'eef uummatisuma kana dhiibuutu irra jiraata. Warri uummataaf bu'aa buufna jedhan immoo OPDOs ta'ee namoota warra as ba'anii siyaasa irratti kallattiidhaan hirmaachuu hin dandeenye isa ta'u kallattiidhaan irratti hirmaachuutu danda'uutu irra jiraata jedheetan yaada koo kennadha. Kana caalaa garuu wanti hojjetamaa jiru keessumatti waa'een uummata qubsiisu hojiitu harka jira. Amma sila Hamzaan yaada cimaa tokko kaafteetta. Caasaan OPDO gararraadhaan malee gajjallaadhaan hin haaromfamne jetteetta. Gaafa inni jalaa sun haaromfamuu didee akkuma kanattiin uummatanii cunqursaa itti fufa gaafa jedhe akkuma kanaan dura gadi ba'ee buqqisee gateetti buqqisee gata uummati inni kun waan gaaffii qabu miti. Kana isaanis ifa baasanii itti fakkaata. Waa'een uummata qubsiisuu garuu yeroo kanatti roobni as adeemaa jira. Yeroo roobaa ituu hin gahin namni hundumtuu abaluudha ituu hin jedhin waa'ee maqaa paartiitu walitti hin kaasin namni hundumtuu wal gargaaree uummata ala jiru kana keessumatti uummata aduun alatti rakkisaa jiru kana qubsiisuudhaaf mana itti gochuudhaaf akkuma amma wal gargaaraa jiru kana wal gargaaree uummata kana mana itti gochuutu irra jira yaada jedhuun qaban. Maaliif sun mataansaa hojii siyaasaa isa guddaadha waan ta'eef warri naannoo Finfinnee qubatan yoo ta'es warra bakkeewwan Oromiyaa iddoo biraa keessa qubatan yennaa ta'es uummanni keenya hojii isa kanarratti keessumatti iyyuu OPDOdhaa wajjiniin warra qaama siyaasaa kan biraa wajjinis mobilaayizii godhanii uummata kana qubsiisuu irratti namni wal biraa hafuu hin qabu keessumatti iyyuu waan jedhuun qaba.
injifannoon immoo kan uummata kanaati. Uummati kun ammayyuu jabaatee fuulduratti tarkaanfataa jira. Tarkaanfiin uummata kanaa immoo dhumarratti injifannoodhaan xumuramaa jira. Kan immoo ija isaa arginaa jirra jechuu kooti Hamza. Egaa hedduu galatoomaa keessummoota kennaa jaalittaanaa Habtee fi akkasumas Jaal Huseen Ahmad Tura hedduu isin galatoonfanna maqaa dhaggeeffattoota kennatiin turtii bal'aadha yeroo bal'aa nuu kennitanii ibsa bal'aa kana nuu kennu keessaniidha fi hedduu isin galatoonfata yeroo birallee deebinee akka isin argannu abdii guddaa qabna nagaa keessa nuuf jiraadha horaa bulaa deebana injifannoon kan uummata kennaa ta'u nagaatti. Galatoomii Hamza. Galatoomii ayye nagaatti. Ayye nagaatti horaa bulaa deebana fayyataa. Rediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeresi mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii kiyyaa hayyoota hundeessee raadiyoo daandii hakaa dhugaadhaan kuukamee lammiidhaaf carraaqaa dhimma rakkoo sabaa. Bakka nyaatu kanaaf jaalatame raadiyoon daandii hakaa. Rediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeresi mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii kiyyaa.